Tulluun Gross Glocker kaaba Oostiriyaatti kan argamuu fi fiixeen isaa meetira 3798 ol kaya. Baatii amajjii keessa iddoon kun bakka ispoortii qofa osoo hin taane bakka qorri dhiiga namaa itti dhabsiisudha. Amajjii 18 bara 2025 jaalalleewwan lamaan Toomaasii fi Kiristiin fuula isaanii gara tulluu kanaa naannessan. Kiristiin waggaa 33 jireenya ishee keessatti tulluu akkas dheeratuu fi sodaatamaa yaabbattee hin beektu. Toomaas garuu nama muuxannoo gahaa qabu tulluuwwan hedduu kan naanna'edha. Inni hoogganaadha. Isheen ammoo amantii guutuun isa hordofte. Garuu imalli kun kallattii gaddaatti akka jijjiiramu eenyullee hin beeku ture. Dogongorri jalqabaa lafarratti uumame. Imalli tulluu akkasii halkan osoo hin dhufin xumuramuu qaba. Garuu Toomaasii fi Kiristiin sa'aatii 2 boodatti hafanii imala eegalan. Abbaan alangaa akka jedhutti Kiristiin kophee lallaafaa tulluu cabbiitiif hin taane uffattee turte. Meeshaan ittiin cabbii qolatanis gahaa hin turre. Toomaas muuxannoo waan qabuuf kanaan dura ishee dhoowwuu yookaan gorsa sirrii kennuufii qaba ture. Garuu jarri lamaan gara fiixee tulluutti ol deeman. Qilleensi hammaachuu eegalee, bubbeen sa'aatitti kiiloomeetira 74 reebuu eegalee, qorri ammoo gara negatiiva 8 digirii seelsheesitti gadi bu'e. Iddoo tulluun itti garmalee ol ka'u yookaan maqaa saayinsiitiin Furhaastaa Spaayilaas jedhamu irratti yeroo amantii fi humni dhumaa jiru qaqqaban. Ibsaan wiibkamii tulluu irratti mul'atu akka agarsiisutti tiriqa isaanii halkan keessa ni mul'ata ture. Helikoophteraan poolisiin naannoo sanarra naanna'us Toomaas mallattoo rakkina keessa jirra jedhu hin agarsiisne. Maaliif dubbiin amma jabaachuu eegalee? Halkan qixxee keessa sa'aatii 8tti fiixee tulluutiif meetira 40 qofatu isaan hafe. Garuu Kiristiin dhumattee jirti. Qaamni ishee qorraan dhuunfatamee jira. Socho'uu dadhabde. Iddoo kanarratti Toomaas murtoo nama naayisu murteesse. Inni gargaarsa barbaacha gadi bu'uuf jedhe. Jaalallee isaa qofa ishee cabbii fi bubbee hamaa keessatti dhiise. Ragaan abbaa alangaa akka jedhutti yeroo inni ishee dhiisee deemu uffata almuuneemii qorrarraa nama ittisullee osoo hin uffisin dhiise. Sa'aatii 1 fi walakkaaf tajaajila hatattamaa emerjensii osoo hin beeksin tullurraa gadi deeme. Kiristiin gubbaa sanitti qorra hamaan dhuunfatamaa hargansuun ishee xumurama abdii kutattee hafte. Halkan sana guutuu Kiristiin kophaa ishee tulluu Gross Glocker irratti lubbuun ishee darbe. Bari'ee yeroo gareen baraartotaa qaqqaban Kiristiin lubbuun ishee hin jiru. Reeffa ishee qorra keessaa baasan. Toomaas garuu amma mana murtii qofatti osoo hin taane murtii hawaasa tulluu yaabbatuu gidduutti dhiyaatee jira. Abbaan alangaa dogongora 9 Toomaas hojjete tarreesse. Ati hoogganaa imalichaa turte, isheen ammoo hirkattuu turte jedheen. Abukaatoon Toomaas Kaarl Jeenaanii garuu ni falma. Lamaan isaaniiyyuu namoota ga'umsa qabanidha. Kun carraa badaa malee yakka miti. Toomaas ishee baraaruuf gadi bu'e jedha. Garuu gaazexaan Der Standard akka gabaasetti murtoon kun seera ispoortii tulluu biyya Oostiriyaa guutumatti jijjiiruu danda'a. Yoo balleessaan itti murtaa'e waggaa 3 hidhamuu danda'a. Seenaan Kiristii seenaa jaalala tulluu gubbatti jalqabame gaddaan xumuramedha. Tulluun dhiifama qabu. Beekumsi kee meeshaan ati qabattuu fi murtoon ati deeqaa dhiphinaa keessatti murteessitu jireenya kee yookaan jireenya namatti jaallattu diitarmaayin godha. Addunyaan tulluu yaabbattu amma murtii mana murtii eeggachaa jirti. Maaliif? Sababni isaa murtii kanaan booda tulluu yaabuun fedhii dhuunfaa qofa osoo hin taane itti gaafatamummaa seeraa ta'uuf jira. Kiristiin gadda kanaan dhabamte, Toomaas ammoo gaabbii fi seera gidduutti rakkachaa jira. Tulluun Gross Glocker garuu ammas callisee ragaa ta'ee dhaabbata. Viidiyoon keenya kana fakkaata. Chaanalii kana subscribe yoon goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like gochuu keessan hin dagatina. Yaada qabaattan koomentii keessatti barreessa. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.